Mee hordoftoonni amantaa Islaamaa gaafiin qaba jechuudha. Atintumaan gahii kee kanuma gahaa Rabbiin abbaa fedheef qalbii isaatiin gahaa waa barsiisutti eenyu hamma Nabi Muhammad gahaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettii keenya kana Rabbi amantaa Islaamaa siifa kennu waan siin jennu du'aa masii goona bas Rabbi siifa kennu. Ammoo gaafii gaafataa oolta yeroo hunda siif deebisaa jiru gariin namni beekumsa qabus inni beekumsa hin qabnes inni tafsiira beekum inni hin beekne si deebisaa jira. Ani wanni siin jedhu yoo Rabbi Islaamummaatti si fide Rabbi sila yoo qajeeluma si fide isa biraata silas Islaamummaa abbaa fedhe malee hin kennu jedhe Rabbiin kuni waadaadha. Yoo qajeeluma isa biraate Rabbi siifa kenna. Ammoo ati yoon akkanatti ilaalu nama amantuun fakkaattu yeroo hedduu bakka hedduutti si argina bakka sin argina hin qabu. Bakka nama wal mujaadala wal falmanullee deemteen falmitaa garuu Qur'aana dubbifama yookaan Ingiliffa achirratti barraa'e qofa dubbistee Qur'aanni akkasii akkamitti akkas ta'a. Qur'aana kana baruudhaaf dirqama namni tokko baratu malee barreeffama qofa dubbiftee deemnaan abadi Qur'aanni. Si isa amantaa biraa dhiisii Islaama amantaa ofii keessa jiruyyuu akka waan dogongoruu barbaada yoo ifiif gatteesseetti sirriitti qaraate malee barreeffama qofa achirraa dubbisnaan Qur'aanni gonkuma siin hiikamu. Bas gatteessee maaliif akkas akka ta'e qoratamii keessa isaa yoo beekaa bira teessee nama waa beeku biraa qoratte malee akkuma barreeffamaarraan hin deemootte mataa wal sidhaa. Kanaaf yaa wanni siidhaamu gaafilee hedduu gaafataa jirta. Namni otuu waan gaafii akka kee kana waa hunda qoraasuu dhiiseetuma harki caalu amanaa jira. Maaliin amana bas dhugaan ifa jira laal. Rabbiin tokkicha isaati. Isaanis Rabbitu filatee erge malee ilma isaatis miti ammas immoo waaqa miti inni. Amantanii amanuu baattani kuni bakkee jira. Kan samiif dachii isaaf naafisi uume isuma tokkicha Rabbiin Allah. Fakkiin qabu inni hin nyaatun dhugu Isaan nyaatee dhugaa ture akka ilma namaatti dhalate Isaan Rabbiin dhalatusi nyaateen dhugu kana beekaa jaalattanii jibbitanis Rabbi fakkii ilma namaa laysa kamithlihi shay'un fakkiin qabu Rabbiin akka ilma namaa fakkiin qabu isin waaqa jettanii ilma waaqaati jettanii lakki abadan. Kanaaf Rabbi Islaamummaa siifa kenna du'aa godhaaf malee irratti deebii goona jettanii hedduun taabinaa. Kan Rabbiin amansiise wallahi fageenya qorate Islaamummaa sammumaa yaadetti dhufa. Kadhaa tokko gaafii tokko ciqiciqii malee takkaa namni gaafii akkanatti baay'isu nagarre mucattiiwwan garuu waan amantu natti hin fakkaatu garuu Rabbi si haa qajeelchu bas.